Nagaan isiniif haa ta'u. Kun torbanitti al tokko dilbata ganama sa'aatii 9tti kan tamsa'u tajaajila Wangeelaa TV Logos. Maaliif afaan na biratti gooftaa gatiin oolmaa kee maaliif afaan na biratti Yesuus gatiin gochaa kee maaliif afaan na biratti Yesuus gatiin gochaa kee maaliif afaan na biratti gooftaa gatiin oolmaa kee oh maaliif afaan na biratti gatiin gochaa kee Unne umo na kosi na para kase
Sejala gota, anonne kogutu, lamme kogesati amakyutu kitu. Sefani amotigo, yakka kololase, onne umamago sitapara kase. Sejala gota, anonne kogutu, lamme kogesati amakyutu kitu. Sefani amotigo, yakka kololase, onne umamago sitapara kase. Como se pase essa fina você alimentou e essa navega para valito Lupo corte teta no arrase Patão e donde garra Essa fina você alimentou e essa navega para valito Lupo corte teta no arrase Patão e donde garra Essa tira gote memto esa navega vala valto Lopo corte tenta no arrasi Pakano vitos Galata na kurato Sutera kabu mako Natuto kato nige Mirana mamu kake Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti keessaa akkam jirtu nagaadha. Waaqayyoo isa barootaaf guyyoota hundumaa dabarsee har'ammoo akkasitti akka isa waaqeffannu, akka isa galateeffannu, akka isa jajannu isa godhe Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa Waaqayyoo nu gargaaree baroonni baay'een darbanii, guyyoonni baay'eenis darbanii fuula Waaqayyoo duratti argamnee jiraannee akka isa galateeffannu, akka isa waaqeffannu, akka isa faarfannu isa godhe Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Tokkoon keenya bu'aa ba'ii keessa dabarree as keenya qabaachuu dandeenya. Kufaatii baay'ee keessa, miidhama baay'ee keessa, rakkina hedduu keessa dabarree as keenya ta'a. Jireenyi keenya, jiraachuun keenya iyyuu Waaqayyoof galata. Waaqayyoof ulfina ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee amma dhaabanneetii sagalee Waaqayyootiif Waaqayyoon kadhanna. Alfaadhaaf Omeegaa isa jalqabaaf isa dhumaati ati baroonni kee daangaadhaaf daarii kan hin qabne baroonniif guyyoonni dhaloonni dhufanii darbanii ati garuu bara baraan isuma sana gatiittiin keenya hamma irraatti nu baatee eebbifamu barruun keenya hamma irraatti nu baatee eebbifamu kufaatii keenyatti nu dandeesse dadhabbii keenyatti nu dandeesse amala keenyatti nu dandeesse har'aan nu geessi yaa Waaqayyo ulfina argan waan hunduma isaaf si haa galatu har'aan immoo dubbii kennutti dubban ergaan kee gara keenya haa dhufu bara dhufuuf galaa sagalee jireenya bara baraanaaf galaas Kiristoos Yesuusiin ameen. Sagaleen guyyaa har'aa qabadhe dhufe Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 7 kaasee amma 18tti sagalee jirudha. Lakkoofsa 7 kaasee nan dubbisa kana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 7 hamma 18tti Yesuus ammas dhugumaan isinitti hima ana balballi hoolotaa warri na dura dhufan karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha saamtuudhaas hoolonni garuu isaaniif nageenyu balbalichi ana inni anaan ol galu hin fayyaa oliin gala gadi simbaa dheedicha sin argata hattuun waan biraatiin utuun ta'in hatuudhaaf qaluudhaaf balleessuudhaaf isin dhufti ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif irraa hafaas haa qabaataniif dhufeera. Ameen. Yesuus tiksee gaariin ana tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitamee kan eegu hoolonnis kan isaa kan hin ta'in yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee hin baqata. Yeeyyiinis hoolota butatee warra hafan immoo hin bittimsa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu. Tiksee gaarii ani hoolota koo beekaa hoolonni koos ana beeku.
Abbaan akkuma ana beeku anis akkuma abbaa koo beeku ani foolonni koo wal beekna lubbuu koo hoolotaaf nan kenna warra gola kanatti galan malees hoolota kan biraa qaba isaanin immoo yaasuun anaaf hin ta'a sagalee koos hin dhaga'u walittis karra tokko hin ta'u tikseen isaanis tokko hin ta'a. Amen. Tikseen isaanis meeqa hin ta'a? Tokko hin ta'a. Egaa akkuma baroota baay'ee nutti lallabaa barachaas turre wangeelli Yohaannis wangeelota sadan kan biraa warra Luqaas, Maatiyos, Maarqos, Luqaas irraa adda isa kana hundumti keessan amantoonni mana Waaqayyoo keessa turan kana beeku. Wantoota amaloota adda isa godhan baay'ee qaba. Waa'ee amaloota inni ittiin adda ta'utuun gara sagalee kanatti dhaquudhaaf fuuldura waa'ee wangeela kana gabaabaatti ilaalla. Wangeela kana kan barreesse Yohaannis isa bartuu gooftaa isa Yesuusitti aanee adeema ture. Isa Yesuusitti dhiyaatee adeema ture. Isa akkasumas immoo icciitiin fakkiin dubbiin haala Yesuus Kiristoos dubbatu battalumatti isaaf galu. Dubbiin Yesuus Kiristoos dubbatu kan isa rakkifne. Yohaannis kuni armeensa Solomeedha. Solomeen immoo obboleettii Maariyaam haadha Yesuus. Yesuusii fi Yohaannis waliif durbiidha. Akkasumas Yohaannis maatii warra sooreyyii keessa dhalate. Maatiin isaa badhaadhoodhaa qabeenya hedduu qabu. Akkasumas baay'ee barate. Warra barumsa bara sanaa keessaa nama baay'ee barate. Qabeenya qabu maatii sooressaa keessa dhalate akkasumas immoo maatii durumaayyuu Waaqayyoon beekan maatii seera Waaqayyoo beekan keessa dhalate. Egaa kanaaf Yohaannis dubbii isaa hundumti warra kaan irraa adda. Lammaffaa irratti immoo adduma waa'ee Yesuus Kiristoos sirriitti nama beekudha. Dubbiin icciitii Yesuus Kiristoos baay'ee kan isaaf galu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko yoo ilaaltan jalqaba waan hundumaa duraa turuusaaf jalqaba waan hundumaati ka'ee hamma Yesuus Kiristoositti waan turan adeemsa Yesuus Kiristoos karaa Yesuus Kiristoos keessa tureef keessa darbe ilmaan namootaatti mul'ate irraa ka'uudhaan jalqabe. Egaa warri inni ergaa kana barreessuufis warra beektota beekumsa bara durii sana qaban warra filoosoferoota beekumsa warri Giriik dandeettiidhaan yeroo sanatti addunyaan harka isaanii kan turte beekumsaan addunyaa barruu isaanii keessatti warra ilaalaa turan isaaniif ergaa kana erga. Wangeelli Yohaannis ari'atamaa manni qulqullummaa Yerusaalem hubachuu booda ummata baqiisa sanaan baqatee ba'e ari'atamaan baqatee ba'e faana bu'ee ergaa kana barreessaaf. Egaa wanti ergaa Yohaannis moo wangeela Yohaannis adda godhu waa lamatu jira. Tokko yeroo inni ergaa kana barreessu kiristiyaanummaan biyya Israa'el kiyaa ooyee ba'e. Kiristiyaanummaan yeroo jalqabaa Galiilaa ture. Yesuus Kiristoos maal jedhe du'aa ka'uu booda eessatti wal agarre? Galiilaatti wal agarre. Kiristiyaanummaan mandara Galiilaa keessa uummata naannoo Galiilaa jiraatu keessaa Israa'el gidduudha. Neeshinii tokko keessaa maatii tokko gidduudha. Ooyee ba'eeti biyya lafaarra faca'e. Waaqayyo ulfina argatu. Akkasumas immoo yeroo achi ba'u maatii tokko keessaa ba'ee kiristiyaanummaan yeroo saba lafarraatti addunyaatti warra orma turan akka qofa keessan warra dhaaltummaa maatiitiin kiristiyaanummaa hin ta'in warra orma turan warra dur maatii Waaqayyoo hin turre orma turan saba Waaqayyoo warra hin ta'in turan bira yeroo ga'u immoo maaltu ta'a? Wal falmiitu ta'a saba kana gidduutti. Sabi kun lakki dhalootaan fayyadaa lakki hin fayyine waliin mormiitu ta'a. Egaa saba kuni saba kana gidduutti ergaa kana barreesse. Innis jecha Yesuus Kiristoos dubbatu achees fuudhee dubbata. Egaa kanarraa badhe waan dubbachuu barbaadu Waaqayyo warra qaroo qaban geggeessitoota qaroo qaban Waaqayyo saba isaatiif barbaadedha.
warra argudan da'an warra kallatti tokko saaqanii sabatti agarsiisuu danda'an warra hurufa tokko keessa xiyya waan xinnoo tokkitti jirtu keessa gara isa bal'aatti nama agarsiisuu danda'an geggeessitoota amanamoo jajjaboo ba'aa sabaa qaban laphee ittiin saba baatan qaban saggoo ittiin nama baatan qaban Waaqayyo saba isaatiif barbaadaa jira. Egaa Yesuus Kiristoos akkana jedha egaa iddoo nama isin dubbisu kanatti ana balballi hoolotaa jedhe. Tikseen ana jedhe. Ana tiksee dhugaan ana balballi hoolotaa. Namni anatti amanu jedhe hin fayye. Oris hin galaa gadis hin baaye. Maaliif akkana jedha yoo jenne ilaalle gajjallaa takkeedhe edda kana dubbate booda maaliif akkana jedha Yesuus yoo jenne ilaalle sagalee kana beekuudhaaf waa'ee tiksee maal jechuudha maaliif Yesuus Kiristoos tiksootarraa jalqabe yoo laxanii ilaaltaan Daawit eessaa waamamu lafa hoolaa tiksuuti Saa'ol eessaa waamamu utuu harree barbaaduti warra horii tiksan warri Israa'el geggeessummaa eessatti shaakalu lafa horii tikaatti xinnummaadhaan shaakalu erga jedhee booda warri kaanedhe hattuudhe warri karaa biraatiin ol lixaan hattuudhe ani garuu tiksee gaarii tiksee dhugaadha lubbuu koo hoolotaaf kennuufan dhufe tiksee dhugaan jireenya isaa hoolotaaf hin kennaa malee mataa isaanirra taa'ee isaanin nyaatu saggoo isaanirra taa'ee isaanin hin fe'atu jireenyuma isaayyuu dabarsee kennaaf ofii isaa dabarsee kennaaf ani egaa tiksee dhugaadha lubbuu koo isinii kennuun dhufe jedheeti kana dubbata dhugumaan isiniin jedha inni jedhu sagalee raajiti dhugumaan isiniin jedha Yesuus Kiristoos waaqa waan ta'eef raajonni Waaqayyo gooftaan akkeedhaan ani dubbatu Yesuus Kiristoos waaqa waan ta'eef waaqummaa isaatti hirkatee dubbata waan ta'eef waaqa waan ta'eef declaration yeroo waaqummaa isaatiin dhuguman siin jedha sagalee raajiti nuyi yeroo raajii dubbannu Waaqayyo irraa fuudhee waan dubbannuuf Waaqayyo keenya akkasan siin jedha jechuun dandeenya because nuyi nama waan taaneef waaqa miti Yesuus Kiristoos waaqa waan ta'eef akka jedhe sagalee raajiiti egaa Yesuus Kiristoos dubbii kana gaa ani karra hoolotaati ani tiksi hoolotaati ani du'aa ka'uudha jireenyas ani karaa jireenyaatiif karaa dhugaadha ani muka wayinichaati ani biddeen jireenyaati ani gooftaa sanbataati yeroo waa'ee ofii isaatti dubbatu waaqa ta'uusaa jiraachisaa ta'uusaa of beeksisuuf jedheeti ani jettu wangeellee Yohaannis keessa ala torba deddeebite ala torba wantoota garaagaraatiin ani karra hoolotaati ani tiksi hoolotaati ani du'aa ka'uudha jireenya ani karaadha jireenya dhugaa ani muka wayinichaati ani gooftaa sanbataati ani abbaan tokko waaqummaa isaa eenyuun akka ta'e eenyummaa Yesuus Kiristoos adda baasee inni dubbatudha egaa kutaa kana keessatti akka jedhe ani balbala hoolotaati jechi ani balbala hoolotaati jedhu kun iddoo kan biraatti argitan balbala hoolotaati hoolonni alaan ol galu alaanis gadi ba'u Yohaannis boqonnaa 10 irratti immoo ani karaadha ani dhugaadha ani maali ani jireenya anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa koo dhaquu hin danda'u ani karra hoolotaati egaa Yesuus Kiristoos yeroo akkana jedhu labsii eenyummaa isaa agarsiisu waan tokko jala dhokatee hin jiru seera jala dhokatee tun ta'in raajii jala dhokatee tun ta'in seenaa abboota isaanii jala dhokatee tun ta'in waan kana hunduma jala adda of baasee anuma karri hoolota anaa egaa asirra dhaabanne waan tokko dubbanna baroota keessatti namoonni nama dura boodee adeeman adda ba'anii mul'achuutu isaaniif ta'a nama keessa adda ba'anii argamuutu isaaniif ta'a gumii keessa adda ba'anii mataadha waan ta'aniif adda ba'anii mul'achuutu isaaniif ta'a nama keessa ta'anii nama geggeessu
nama teellaa deemanii nama geggeessu, nama booda hiriiranii nama geggeessu, wantoota garaagaraa jala dhokatanii dubbachuu pirinsipilii kiristiyaanummaa keessatti hin barbaachisu. Adda baasanii adda ba'anii ana jechuudha. Geggeessitoota amanamaa mul'ata isaaniif warra of wareegan, warra aarsaa of godhan, warra gatii baasan, waamicha isaaniif warra gatii baasanii itti of kennan, itti citan, itti of beeksise Yesuus. Iddoo baay'eetti dubbate gaaf tokko isa barbaacha dhumnaan eenyuun barbaadu ittiin jedhu. Yesuus Kiristoos nama Naazreeti barbaadnaan inni kun waan jedhe. Anuma Yesuus Kiristoos ana waan ta'eef warra kanatti bu'ina kan dhiisaa jedhe. Adda ba'anii itti gaafatama fudhatanii ba'u. Geggeessitoonni itti gaafatama fudhatanii riskii fudhatanii adda ba'an mul'ata isaaniitiif, waamicha isaaniitiif isa kana. Asirra abatee kenna Yesuus warra Fariisotaan maal jedhe isin ba'aa ulfaataa ol fuutanii namarra keessu ofii keessanii garuu maal hin gootanii quba keessanoo ittiin buuftanii. Yesuus Kiristoos du'aaf iyyuu of saaxilee, fannoodhaaf iyyuu of saaxilee, billaaf iyyuu of saaxilee anaayidha. Warri sun immoo namatti himu malee ofii isaaniitiin hin hojjetan. Amanamoo miti. Geggeessummaa dhugaa miti. Fakkeenyummaa dhugaa miti. Amanamummaa kiristiyaanummaa dhugaa miti. Ana balballi hoolotaa mul'ata isaaniitiif namoonni of kennan, itti ciccan, itti muraman, itti of kennan, itti aarfaman hin milkaa'u. Egaa gaggabaabseen gara kaayyoo irra dubbachuu barbaaduutan dhufa. Lakkoofsa irratti kenne isaan kun dhugaa kun ta'in hattuudhaaf saamtuudha hoo. Lakkoofsa irratti hattuudhaaf saamtuudha. Maaliif isaan ba'aa namarraa ka'anii nama baachisu malee ofii isaaniitiin hin hojjetan jedhe. Geggeessitoonni dhugaan, dura buutonni dhugaan, hogganoonni dhugaan ofii isaaniitiin adda duree ba'anii dhaabatu. Ofii isaaniitiin mataa ta'anii dhaabatu. Ba'aa namarraa ka'anii, ba'aa namarra tuulanii, dhaqaa jedhanii warri ol deebi'an yoo jiraatan isaan sobdu. Isaan kun hattuudha, saamtuudha. Afaan Giriikiitiin hiika nama qabu hattuudha, saamtuudha tokko gowwoomsitu. Warra nama gowwoomse nama duukaa immoo hin deemne. Ila Waaqayyo kana jedhee Iyyaasuudhaan maal jedhe akkuma Museedhaan wajjin ta'e si wajjinoo nan ta'a beenu jedhee si biraan hafe. Ila Waaqayyo yeroo geggeessummaa Museerraa fudhee Iyyaasuutti kenne beenu jedhee si biraan hafe. Akkumaan Musee wajjin ta'e si wajjin ta'a na duukaa teenye. Uumama jalqabarratti hojjetee dhaltan seexanni maal godhe? Hewaaniin hin gowwoomsi waan hin taane hin ta'a jedhee dura kaa'e. Waan isaan hin dandeenye hin danda'ama jedhee waan isaan yoo godhan waan sun dhugaa hin taane dhugaa godhee dura kaa'e. Gowwoomsaa. Waan ofii isaatti gochuu hin dandeenyetti seexanni isaan goosise gowwoomsaa. Inni lammaffaan jeequmsa yookaan okkora uumuu, goolii uumuu, shiftummaa akkasitti ilaallaka. Maal jechuudha? Yeroo itti inni hattuudha, saamtuudha jedhu kun isa kan gowwoomsitu warra dhugaa keessa jiru, warra waan qajeelaa keessa jirree fi akkasumas immoo nama okkora uumuu, fincilaan of duukaa buusu yaalu, of jala hiriirsu, kaayyoo ofii isaanii duwwaaf nama hiriirsu yaalu. Yesuus Kiristoos Maatewos 8:8 maal jedhe? Dhaqaatii duuka buutota eenyu isaan godhaa? Duuka buutota koo isaan godhaa. Biyya baay'ee keessatti namooti baay'ee duuka buutota namaati malee duuka buutota Kiristoos miti. Sababni isaa warri isaanitti lallaban duuka buutota ofii isaanii godhan malee duuka buutota Kiristoos hin godhan. Kan Kiristoos ta'u. Kan isa dhugaadhumatti aarfame duuka buutu Kiristoos ta'u.
Finfinnee keessatti waldoonni baay'een waldaa Paaster Abaluu, waldaa Paaster Abaluu, waldaa Abaluu, waldaa Paaster Daawwitii, waldaa Miikii, waldaa Abaluu, amantoonni achi keessa jiran duuka buutota jarreen kanaati malee kan Kiristoos. Kiristoos garuu kan koomodhaa jedhe. Waldaa kan eenyuti? Maatiyoosiin yeroo barreesse maal jedhe? Waldaa koo eenyu irratti dhaabe? Waldaa kan eenyu? Kan koo waldaan kan Kiristoos. Namni maaliif duuka buutu namaa duuka buutu Kiristoos ta'u yaada Waaqayyoo isa dhugaa gadi fageessanii beekanii Kiristoosin faana ta'uudha. Akeeka Waaqayyoo isa dhugaa barbaadatanii isaa wajjin miila fuudhanii adeemuun egaa isa kana gaa. Okra uumuudhaan jeequmsa uumuudhaan egaa inni kun biyyoota baay'eetti yeroo biyya ture waggaa lama jaarsolii fillaa waggaa lama koree dargaggootaa fillaa baajata waggaa hojjennaa waan meeqa hojjennaa namooti attamumatti abaluun koo achii ka'e attamumatti abaluun koo dhaan galleedhanii eeguu fayyadamuun adamsanitti baadiyyaa keessatti amma dargaggoonni ijoollee isaanii karaa dhaabatan nu ari'anitti maaliif namoonni sun duuka buutota namoota sanaatti malee duuka buutota Kiristoosiiti. Duuka buutu Kiristoosii isa isaan geggeessu adda baasanii beeku. Ameen jennu. Ameen. Egaa lakkoofsa 11 irratti jedhe tiksee gaarii jedhe. Gaarii jechi jedhu bareedaa tiksee ejjennoo qabu. Geggeessaa murannoo qabu. Gaarii Yesus Kristos akkana jedhe ani isiniif maal jedhe garraamii na duukaa boqonnaa isin lubbuu keessaniif hin argattu. Garraamiidha Yesus gaarummaa Waaqayyootiin geggeessu gaarummaa Waaqayyoo keessaan ol ilaalu. Nama tokko yeroo madaaltanii miijana Kiristoos irra ka'a leensi Yesus Kiristoositti isa ilaalin ilaala. Obboleessa ishee yookaan obboleettii ishee, maatii isaa yookaan maatii ishee, qabeenya ishee yookaan qabeenya isaa, sadarkaa barumsa isaa ilaalaa nama. Inni mana Waaqayyoo keessatti baay'ee iddoo guddaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Iddoo qabu nama tokko Kiristoos keessaan ilaala. Dhiiga Yesuus Kiristoos keessaan ilaala. Fannoo Kiristoos keessaan ilaala. Araara Waaqayyoo keessaan ilaala. Gaarii waliif yaada. Gaariis waliif ta'a. Tiksee kuni ga'e lubbuusaa hoolotaaf dabarsee hin kenne. Tiksee inni afaan Oromoo irraa jedhu geggeessaa jedhee macaafota garaagaraa keessatti ala 83 tiksee inni jedhu kun hoogganaa waldaa kiristaanaa yookaan dura buutu diyaaqonaa ilaaltuu waldaa kiristaanaa luba jedhee ala 83 maqaan eega. Nama isaan nyaachisee moo isaan sooru nama isaan tajaajilu tajaajiltoota jedhee moo ala 3 tiksee inni jedhu hoolonni kun biyya lafaa waldaa Waaqayyoo ishee biyya lafaa keessa jirtu. Attamitti waldaan kiristaanaaf amantoonni biyya lafaa keessatti jiraachuun wal ilaaluun akka isaan irra jiru barsiisuu barbaadeeti. Egaa gaarii inni jedhu amanamaa jedhee immoo alshan amanamaa tiksee amanamaa hojjetaa amanamaa jedhee macaafa qulqulluun hiika garaagaraa keessatti kaa'e. Egaa jechi kun immoo tiksee gaarii kan jettu immoo kakuu haaraa duwwaa keessatti argamti. Tiksee gaarii tiksee amanamaa dura bu'aa dhugaa kan jedhu kun macaafa kakuu haaraa qofa keessatti akka argamu sagalee Waaqayyoo dubbata. Egaa warri saba Waaqayyoo geggeessan ilaalcha gaarii warri geggeeffamanis ilaalcha gaarii amma waa tokko jira warri geggeessuuf warri geggeeffamu gidduu warra waaqessuuf warra daandii agarsiisu gidduu gaabbiin jiru tokko yoo jiraate warri geggeeffamaniif warri isaa wajjin ta'an akka inni barbaaduuf itti yoo adeemani inni immoo isa caalu gara isa caalu tageessa. Yeroo hundumaa garuu okkora wal dhadhabuu wal jeequmsatu wal nufuu wal mufachuu wal harcaasuu jira taanaan garuu karaan sun gufannaadhaan qorumsaan
gaddaan, abdii kutannaan, dadhabbiidhaan, humna dhabuudhaan, hamilee dhabuudhaan guutama waan ta'eef hojiin kamillee hojjetamu mootummaa waaqayyotti bal'ate hiikuu hin danda'u. Warra kan biraa bira ga'uu hin danda'u. Tiksee gaariin garuu hin danda'a, hin baata isaan tiksee. Tiksee gaariin, dura bu'aa gaariin, geggeessaa gaariin jireenya amantootaa keessaa qooda fudhata. Gadda isaanis ta'e gammachuu isaanii qooda keessaa fudhata. Warri wajjin ta'anis jireenya dura bu'aa isaanii, jireenya isaan tajaajilu, nama isaan tajaajilu keessaa qooda fudhatu. Wal quba qabu. Gaddaaf gammachuu walii wajjin hirmaatu. Jireenyi isaanii kan waliiti. Kanaaf waliif gaarii, waliif hamaan hin yaadamu. Egaa gadoof deebisuudhaan warra kan ofirratti baachuu yeroo nama ofirratti baatu yaada waaqayyooti. Fannoo Kiristoos ofirratti baatu. Waldaan kiristiyaanaa biyya lafaa keessa amma jiraattutti waldaan kiristiyaanaa eenyummaa iddoo lamaa qabdi. Eenyummaa iddoo lamaa jechuun maal jechuudha? Double identity isa jedhu. Double identity. Waldaan kiristiyaanaa miseensa mootummaa biyya lafarraa fi miseensa mootummaa biyya waaqarraati. Kiristiyaanni tokko miseensa mootummaa biyya lafarraattis miseensa mootummaa biyya waaqarraattis. Yoo wanti biyya lafaa kun wanti kun nan ilaallatu dhimma kun miti, dhimmi siyaasa kun dhimmi maaloo kun nan ilaallatu yoo jettani hafuura ta'uu keeti. Namni hafuura ta'e lafa hin jiraatu. Hafuura duwwaadhaan jiraachuu hin dandeenye. Simbirii baallee tokko fiiguu hin dandeessi. Simbirii baallee tokko hin balaliiti jedhu. Hin balaliiti. Foonni kee yoo jiraate lubbuun kee keessa ta'a, yoo inni jiraate hafuura waaqayyoos keessatti ta'a. Kanaaf qooda wal keessaa fudhatu iddoo lama dhaabbatu yeroo isin jedhugaa garboota iddoo lamaa miti garuu miti. Iddoo lamaaf hojjennaatu hin ta'in jireenya madaalawaa ta'e, hojii madaalawaa ta'e qabaachuun nu barbaachisa. Amantoonni waldaan kiristiyaanaa biyya lafa hojiin mootummaan hojjetu, hojiin hawaasa tokko hojjetu nan ilaallatu itti baqatti yoo ta'e biyya lafaa keessa jiraachuu hin dandeessu. Itti gaafatama biyya lafaa kana immoo waaqayyoo amantootatti kenne, waldaa kiristiyaanaatti kenne. Isin hundumti keessa luboota eenyuutiidha? Luboota mana mootummaa waaqayyootiidha. Tokkoon keessa itti gaafatamatu jira. Yeroo waa'ee kana dubbadhu waa'ee lubaaf, waa'ee jaarsolii duwwaa dubbachuu miti. Tokko keessa itti gaafatamatu jira. Waaqayyo addunyaa kana qajeelummaadhaan, hojii sirriitiin, amanamummaadhaan, fakkeenya gaarii ta'uudhaan akka inni hojjennee gara yaada waaqayyootti jijjiirruuf nun ibsaa kana baannee akka dukkana biyya lafaa keessa teenye ibsinuuf biyya lafaa dukkana. Kanaaf baqachuun, dheessuun, nan ilaallatu jechuun, miidiyaa garaagaraa cufuun, baqachuun nun baasu. Itti gaafatama sirra jira. Yoo waldaan kiristiyaanaaf amantoonni jallinaan itti ba'anii jallina jechuu hin danda'an ta'e jalloonni jallinaan mormuu hin danda'an. Yoo waldaan kiristiyaana baate soba dura dhaabattee sobni soba ati sobduudha ati dhugaadha kiristiyaanonni jechuu hin danda'an ta'an warri sobanii aannan sobaanii sobduudha ofiin jechuu hin danda'an. Itti gaafatama sirra jira. Jallinaan mormuu danda'u sirra jira. Dhugaa simachuu danda'u sirra jira. Jalloota mormuu danda'u sirra jira. Qajeeltota wajjin dhaabachuu danda'u sirra jira. Moggaatti of baasuun, caaffiitti moggaatti baanee dhaabannee ilaaluun turmaata ta'uu danda'u. Kanaaf gaarii ta'e ofii keetiif inni jalqaba namni jijjiirama fiduu yoo barbaadu, namni gaarii nama gochuu yoo barbaadu dursi ofii isaatiif gaarii ta'uu. Namni maaliif of ajjeesa? Namni maaliif nama ajjeesa? Maaliif namni gaafa dhaloota isaa arrabsa? Ituma nama ta'e dhalannete dhalachuun koo sirrii miti nama jedhu dhageessanii hin beektan. Utuun ture nama jedhu dhageessanii hin beektan. Maaliif? Sa'aatii sanaatti inni ofiisaaf gaarii miti. Nama kanarraa waan gaarii hin eeginaa. Namni guyyaa dhaloota isaa abaaruu si ajjeesa. Namaaf waan gaarii gochuu dura ofii keetiif
gaarii ta'e yoo ofii keetiif gaarii taate immoo namaaf waan gaarii goota. Yesuus Kiristoos ani garraamiidhe ani gaariidhe achas deebi'ee immoo gaariinis